Ijaarsman jireenyaa mootummaa seeraan al jedhe ilaalchisee mormii mudateen lubbuu namarraa miidhaan ga'u maddeen BBC'tti himan guyyaarraa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkoo keessatti rakkoo sabab kanaan mudateen qaamolee nageenya tasgabbeessu hooggantuun kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Ankuush BBC'tti himti. Rakkoo nageenya mudat kanaanii lubbuun namaa hin dabarree jechuun waa'ee likkii yammaa Itaanatti himti. Daandii cufamee ture jeequmsa tokko tokko ture tasgabbaa'ee jira. Tole saba Adaamaa bakka kamii? Kutaa magaalaa Bokkuuti. Tole maaltu adeemaa ture? Deegumsa tarkaanfii fudhachuuf kaanaan jeequmsi ka'e. Tole jechuun maaltu diigama? Ijaarsa alaati kaa ijaarsa alaati akkuma magaalaatittuu tarkaanfii fudhatamaa jira. Tole. Alseerummaa irratti jechuudha. Tole. Waan keessaa cokee achi qofa dhaqanii miti. Daangaa kutaalee magaalaa hundarraayyuu kutaa magaalaa hundarraa tarkaanfii fudhatamaa jira. Yeroo muraasaaf daandii kan cufanii godhanii yaa tasgabbeessanii nageenyi godhee garuu tarkaanfii fudhatamaa diigamaatu jira. Tole. Manneen hagamii kan diigaman? Manni hangi ni beekamu kaa manni laftii liizii 2005 ijaarsa alaa lafa mootummaan beenyaa kafale beesanii gurguran. Mootummaan fakkeenyaaf qotee bulaa misoomaaf oolchuuf laftii beenyaan kafalaa ture. Lafa akkasii irratti malee qotee bulaatu qabaan jiru lafa mootummaan beenyaa kafalee irratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Deebisanii akkasuma namni seera ala irratti ijaaree jechuudha. Tole. Kanaafuu tarkaanfii inni jettan kun har'a eegalee? Lakki tureera. Bubbuleera. Sadii ga'ee jira. Tole. Tole. Har'a garuu rakkoo dhalate? Yaa akkasumatti yoo jeequmsaa dhaqanii qaamni muraasni boca kaase. Olaantummaa seeraa kabajameera namoonnis hanga muraasni inni jedhamee jira. Warra okkora kaasuuf ta'e raasa mootummaa inni jedhee jira. Addaan baasee inni jedheera. Malee namni waa ta'e hin jiru odeeffannoo akkasiin qaban. Gara qaadii godhamu akka biyyaatti akka kallatti kaa'amee waan ta'eef. Wanti addaa wanti uumamee jiru. Tole amma gabaasa tokko ilaalaan ture namni 7 ajjeefamuu dubartii ulfaa dabalatee namni 7 ajjeefamuu. Lakki. Sooshaal miidiyaan yaada akkasiidha malee wanti akkasii. Kanaaf lubbuun hin dabarree? Lubbuun dabaree hin jiru. Tole. Tarii rakkoo uumamuu eegdan sanaan immoo lakkoofsi namoota to'atanii meeqa? Lakkoofsi namoota to'atanii hin qabanne qaba. Aadde Aminaan lubbuun nama akka dabre hin jiru hajjettuu malee daandii cufuuni mormii uummanni geggeessu bittinneessuu fi tarkaanfii fudhatameen lubbuun nama darbuu namoonni BBC'n dubbisii himan. BBC'n miidhaa qaqqabe kan mirkaneeffachuu fi maddeen hospitaala qunnamee deebii hin arganne. Qabaanii humni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti haleellaa cimaa yakka waraanaatiin walgituu ogeessotoota dhukkubsoota fi dhaabbilee fayyaa irratti raawwatanii jechuun himata dhaabbanni mirga namoomaa falmuu Human Rights Watch walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota fannoo erga jalqabee waggaa tokko lakkoofsisee jira. Galaana Balaay dabalata qaba. Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa bal'aa irra baaseen humnootni mootummaa fi milishoonni isaan waliin hiriiran naannoo Amaaraa keessatti dhaabbilee fayyaa irratti haleellaa raawwataniiru jedhe. Walitti bu'iinsa naannichatti ka'e kanaan wal qabatees humnootni mootummaa yoo xinnaate magaalota 13 ta'an keessatti dhaabbilee fayyaa fi hojjettoota akkasumas tajaajila geejibaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii ragaa agarsiisu walitti qabachuu ibseera. Dhaabbatichatti itti aantuun Daayireektara Afrikaa Latiishiyaa Baadir humnootni mootummaa federaalaa osoo lubbuun namoota nagaa isaan hin dhimmin dhaabbilee fayyaa tajaajila fayyaa kennan irratti haleellaa raawwataniiru jedhan. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa qaamolee haleellicha raawwatan gochaa isaaniitiin yoo itti gaafatamtoota hin taasifne haleellaawwan wal fakkaataan haala salphaan itti fufuu maluu jechuun yaaddoo qaban ibsan. Sababii walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun hir'ina galteewwan wal'aansa fayyaa fi daangaa sochiitiin dhukkubsattoonni wal'aansa barbaachisu akka hin arganne dhorkuu bira darbee ogeessotni fayyaa rakkooleen akka doorsisaa irra gahaa jiru kanneen maqaaf bakki hojjetan akka hin himamne gaafatan BBC Amaariffatti himaniiru. Humnootni mootummaa konkolaataa meeshaan waraanaa garee irratti fe'ame qabachuun dallaa dhaabbilee fayyaa keessa akka seenanii fi loltoonnis kutaalee wal'aansaa akka seenan ogeessonni BBC'tti himaniiru. Dhaabbanni Human Rights Watch baatii hagayyaa hanga caamsaatti miidhamtoota namoota ijaan argan ogeessota fayyaaf hojjettoota deeggarsaa walumatti 58 dubbiseera. Akkasumas fakkiiwwan saatalaayitii fi suuraaleef viidiyoowwan mirkaneeffaman gabaasichaaf fayyadamuu ibseera. Miidhaan humnootni mootummaa naannicha keessatti raawwatan sochiilee hospitaalotaa balaarra buuseera yookaan gufuutti ta'eera kan jedhu dhaabbanni mirgaaf falmu kun haalli kunis dhaabbileen wal'aansaa fi ogeessotni tajaajila haala irraa eegamuun akka hin kennineef gufuu itti uumeeraa jedha. Loltootni kanneen miseensota faannootii jedhaman dabalatee dhaabbilee fayyaa fi ogeessota namoota miidhamanii fi dhukkubsataniif tajaajila kennan ni reebu, akka barbaadan ni hidhu, ni doorsisu. Kana malees ambulaansiiwwanii fi konkolaattota wal'aansaa irratti haleellaa raawwatu jedheera. Ogeessonni fayyaa BBC Amaariffaatti dubbatan meeshaadhaan dabaalamaa wal'aansa yoo kennan keessoon keenya ni jeeqama kan jedhan yoo ta'u hidhattoota faannoo wal'aantu jedhamuun rakkoon akka irra gahaa jiru himanii jiru. Loltootni wayita hojii wal'aansaa jidduu galan
qorqalbiin ogeessaa ni miidhama akka jedhan ogeessi hospitaala mootummaa magaalaa godinaa keessa hojjetan tokko dhiibbaan jiru olaanaadha jechuun BBC'tti himan. Dhaabbanni Human Rights Watch dhiibbaa humnoota mootummaatiin qaqqabaniiru jedhe keessaa akka fakkeenyaatti amajjii darbe keessa humnootni mootummaa ogeessa fayyaa tokko guyyoota muraasaaf kaampii waraanaa keessa hidhanii tursiisuu eereera. Jecha ogeessi kun kenneen koloneeliin qorannoo irratti gaggeesse faannoo jechuun na waamaa ture jechuun maaliif faannoof wal'aansa kennitu jechuun qoratamuu dubbateera. Dhaabbatichi humnootni mootummaa federaalaa shakkii jiraattonni faannoo waliin hidhata qabu jedhuun hidhuu dabalatee tarkaanfiiwwan fudhataniin namoota wal'aansi barbaachisu irratti yaaddoo waan uumeef akka tajaajila wal'aansaa hin arganne gufuu ta'eeraa jechuun yaaddoo isaa ibseera. Maqaa mootummaan aangoo irra jiru biltsiginnaan maqaa nagaadhaa madda jeequmsaa kan ta'e nagaaf diimokiraasii maqaatti malee hojii raawwatanii kan hin beekne gochoota dabaa uummata irratti dalagaa oolan malee hidhaan namoota hiraarsuu hammeessanii jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa bulchiinsa magaalaa Qilxukaarraa keessatti adoolessa 2024 waraanni sirnichaa barattoota waraqaa ragaa kutaarraa gara kutaatti ittiin darban fudhachuuf ganda baadiyyaa Guyyoo Sachiirraa dhaqan waraana bilisummaa Oromoo biraa dhuftan jechuun dargaggoo Faayisaa Bal'inaa barataa kutaa 8ffaa fi Daawit Waannaa barataa kutaa 7ffaa qabuun waajjira poolisiitti geessanii hiraarsaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaa fi akka araani biyyoolessa Oromiyaa jiraattota naannichaa dubbise jedhanitti dargaggoonni kunneen badii dalaganii osoo hin taane Oromummaa yakkamanii qabamuu dubbachuun gocha hidhaa raawwachaa jiran malee aanaa Qilxukaarraatti namoota hedduu lubbuun illee obbaasaa jiraachuu fi gocha dhala namaa irratti hin raawwatamne hedduun dalagamaa jiraachuu maddeen himan. Aanicha keessa jiraachuuf ofii fi ijoollee keenyaafis yaaddoo keessa jirra kan jedhan jiraattota aanaa Qilxukaarraati. Gudin baar argee malka bal'ootti ergamtoonni bilchiginnaa uummati reebuu saamichitti fufan. Keelee fi ergamtoonni sirnichaa addatti uummata Oromoo daraaruuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja Koloneel Abiy Ahmadiin bobbaafaman dararaa hamaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamu yommuu ta'u godina Baha Harargee ona malkaa bal'ootti caasan biltsiginnaa jiraattota hidhuu reebuu fi saamuu cimsanii itti fufuun himameera. Ona malkaa bal'oo araddaa firii qabsoo jedhamutti milishaan PP maqaan isaa Ibsaa Jamaal Adam jedhamu qote bulaa maqaan isaa Caalaa Mahammad Abdullaa jedhamu gibira kaffaluu didde jechuun reebicha hamaa irratti gaggeessuun erga hidheen booda qarshii 2000 irraa matta'aa fudhatee gadhiisuu isaa namoonni itti dhiyeenyan beekan ni dubbatu. Kana malees ganduma kana keessa maqaa kaffaltii gosa adda addaa itti kaasuun haala ittiin maallaqa uummataa saaman kalaquun maallaqa daandii ittiin hojjannu jedhanii nama tokko irraa qarshii 5,500 dirqiin irraa guuraa kan jiran ta'uu fi harka qalleessa of harkaa dhabe immoo reebicha qaama laalisu irratti raawwachuun hidhatti guuraa jiraachuu maddeen keenya. Godin Booranaa namootti dararaa lukkeelee bilchiginnaa jiraatota irra jabaate. Inni fi caasaa murnamaa fi biltsiginnaa hawaasa bulchaniif waan sirrii yaaduu irra daba gochuun uummaticha sodaachisanii bulchuuf hojiiwwan taayitaa isaanii dheeressaniif jedhanii dararaa hamaa uummata irratti raawwachaa jiru. Tarsiimoo badii diinagdee humna namaa haamilee siyaasaa fi hawaasummaa uummata Oromoo cabsee gadaa aangoo isaa dheereffachuu qofa hojii kan godhate biltsiginnaan waraana gosa adda addaan hanga sadarkaa gaachana sirnaatti leenjisuun uummata jireenyatti hadheessee jira. Bifuma kanaanis godina Booranaa Naamiyoo ganda gamoot bulchaan gandichaa maqaan isaa Waaqoo Kushunaa jedhamu barsiisota barattootaa fi horsiisee bultoota hundaan suuraa naqaastanii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansitan jechuun namoota danuu hidhee dararaa akka jiru jiraattonni olataanis ragaalee sobaa hawaasa irratti dhiyeesse manneen hidhaa keessaa hidhamtoota maqaa siyaasaan hidhee jirutti roorrisaa fi qaama hidhatee jiru waliin wal ta'uun mana hidhaatii baasisee reebsisaa jiraachuu rakkoolee jiraattonni himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Arxumfursee keessatti manneen qonnaan bultoota hedduun gubachuun barbadaa'e. Addoo jabaa uummata Oromootti uume kan jiru Koloneel Abiy Ahmad yeroo ammaa maqaa obbo balleessina jedhu da'oo godhachuun hawaasa irratti miidhaa jajjabaa taasisuun namoonni hedduun mana ala ta'anii jiru bakkee fi gadadoof saaxilamanii jiraachuun kan beekamudha. Keessattuu uummanni Walloo uummata humnoota finxaaleyyii Amaaraan duguuggaan sanyii irratti raawwatamaa turee fi itti jiru. Murni biltsiginnaa humnoota kanneen tumsuun duula gubatii manneenii fi ajjeechaa irratti adeemsisaa jira. Guyyaa dheengaddaa jechuunis adoolessa 1/2024 aanaa Arxummaa Fursee ganda Faallee keessatti namoota maqaan isaanii abbaa fi ilma Muusaa Hasuu fi ilma isaanii Ahmad Muusaa Hasuu jala mana sadii ganda Misiidaa keessa Ahmad Mahammad Adamuu Adam Maammoo Ahmad Mahammad Jibril Mahammad Adamuu kanneen jedhaman jalaa mi'a mana keessaa waliin jalaa gubanii barbadeessuu jiraattonni gandichaa dheengaddaa adoolessa 1 ganda Leedii keessaa abbaa fi ilma Hussein Daawwee Ahmad Hussein Daawwee Hassan Hussein Daawwee jalaa midhaan kumtaala 30 waliin mana guban. Ganduma Leedii keessaa Dogdoqqee Usmaan Dilbuu tokko yoo guban Hussein Dheeraa jalaa re'ee lama Hassan Mahammad jalaa re'ee lama gandichuma keessaa qalatanii nyaataniiru. Akka jiraattonni kunniin jedhanitti uummata kana lafa irraa duguuguuf karoora jabaan itti deemaa jirus jedhan. Ishuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya
oduu qabannee isinii dhiyaanne. Oduun keenya ka guyyaa har'aa humni waraana bilisummaa Oromoo fi humni fiinxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa Shawaa Roobii irratti wal rukutaatiin oolee hedduu miidhaa fi qabeenyaa fi uummata irra miidhaan dhaqqabeetii jira. Akkasii isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akka daawwachaa jirtan kun oduu guyyaa har'aatii. Kuni humna waraana bilisummaa Oromootii fi akkasuma warra fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti yookaan daangaa Oromiyaa seenanii saamuudhaa fi websaayitiin yeroo ammaa kana rukuttaa guddaadhaan naannoo isa ofii keessaa baaseetiin jira. Bifa kana fakkaatuun qabeenya irraa fi akkasuma miidhaan uummata irra dhaqqabeetiin jira. Gama mootummaatiinis reebichi dhaqqabeetiin jira. Mootummaan garuu reebichi inni dhaqqabe kun gara fannootiin dhufuu yookaan gara naannoo Amaaraatiin kaseenu akkasuma gara fannoo rukutaatiin akkasuma waraana bilisummaa Oromoo illee rukutaatuma kana hundaayyuu qolatteeti waraana bilisummaa Oromoo hundaayyuu qolateetiin jira. Akkasii isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya har'a waraanatu deemaa ture. Daangaa Oromiyaa gartee ofirraa faccisaatiin jiranii diinota Oromiyaa gartee daangaa Oromiyaa seentee daangaa Oromiyaa saamaa yookaan gartee nama ajjeesaa beellada oofataa akkasuma qabeenya saamaatiin akkasitti mana namarraa gubaatiin ilmaan xixiqqoo fi haadhaaf abbaa akkasitti fixaa turte. Isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ka argaa jirtan kun naannoo Oromiyaa daangaa gartee naannoo Amaaraa Shawaa Roobii irratti ka argamaatiin jiru. Waraana bilisummaa Oromootiin ka gaggeeffamaatiin ture akkasuma gartee humna fiinxaaleeyyii of keessaa baaseetiin jira. Hedduu miidhaa dhaqqabsiiseetiin gartee haftee isiituu kan beenye wanni hafe gara isiitti dabbaqatteetiin jirti. Akkasii isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya har'a qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Asumaan nu hordofaa isiniin jenna kabajamtoota keenya.